Hariiroo Oromoo fi saboota Afrikaa Bahaa. Ardii Afrikaa keessatti hundeeffama mootummaa waliin wal qabatee hariiroon saboota gidduu ture haala jijjiirachaa deemuu isaa qorattoonni seenaa ni ibsu. Hariiroon saboota gidduu bara hundeeffama mootummoota durii ture amala jijjiirachuun gareen gurmaanii fi humna qaban, garee laafaa fi gurmaa'ina hin qabne qabeenya irraa saamuu fi sirna gabroomsuu irratti raawwataa akka turetu himama. Kunis haalaa fi iddoo adda addaatti amala garaagaraa haa qabaatu malee ardii Afrikaa guutuu keessatti mul'atee ture. Mootoleen Afrikaa keessatti hundeeffamuun hariiroo Awurooppaanotaa argatanii fi meeshaa waraanaa harka galfatan garee laafaa fi gurmaa'ina siyaasaa hin qabne salphatti to'achuu akka danda'antu seenaa keessatti barraa'ee jira. Seenaa Afrikaa Bahaa bara giddugaleessaa yoo ilaallu seenaa wal dorgommii daangaa babal'ifachuu fi hariiroo biyya alaa qabaachuutu ture. Afrikaa Bahaa bara giddugaleessaa kan adda godhu bulchiinsaa fi ijaarsa mootummaa keessatti amantiin qooda guddaa qabaachaa ture. Amantiin kiristaanaa qaama mootummaa Abisiiniyaa yoo ta'u, amantiin Islaamaa bulchiinsa mootummoota Islaamaa amiirota keessatti ulaagaa tokkummaa fi daangaa babal'ifannaa ture. Yeroo sanitti hawaasni sirna wal fakkaatuu fi bulchiinsa tokkummaawaa hin qabaanne weerara garee amantiin qindaa'eef saaxilameera. Kutaa kana keessatti hariiroo saboota Afrikaa Bahaa toora seenaa kanaa keessatti jiru ilaalla. Afrikaa Bahaa keessatti walitti dhufeenya Oromoon saboota kan biroo waliin qabaataa ture bifa lamaan ilaaluun ni danda'ama. Kunis walitti dhufeenya nageenyaa fi walitti bu'iinsa irratti kan hundaa'edha. Aadaan uummata tokkoo akkaataa walitti dhufeenya uummanni sun uummata kan biroo waliin qabuun murteeffama. Haalli jireenya saba sanaa, qabeenyi, fedhii fi ijaarama hawaasummaa fi seenaaf kan kana fakkaatan sabni tokko hariiroo nageenyaa yookiin diinummaa saboota ollaa waliin akkaataa qabaatuu danda'u irratti hundaa'a. Kutaa kana keessatti walitti dhufeenya Oromoon saboota Afrikaa Bahaa keessatti jala bultii waraana Buttaa jaarraa 16ffaa fi isa booda qabaataa ture ilaalla. Hariiroo garaagaraa haala adda addaa keessatti diinummaa fi michummaan uumamuu isaa waan hin oolamne. Walitti dhufeenyi kunis seenaa siyaasaa Afrikaa Bahaa keessatti iddoo olaanaa qaba. Garee Oromoo sirna gadaa madda walaabuutti haaromsatee darbes gurmuu yookiin konfedereeshinii Booranaaf Bareentuutti wal ijaaree duula walbummaa eegale. Yeroo sanarraa eegalee sirna gadaa keessatti olaantummaa bulchiinsaa fi aadaa akka qaban himama. Olaantummaa aadaa fi siyaasaa ilmaan konfedereeshinii Booranaaf Bareentuus bulchiinsa sirna gadaa jaarraa 16ffaa booda keessatti akka calaqqisaa ture ragaan seenaa ni ibsa. Booranni akka qulqulluuttii fi hangafaatti yoo ilaalamu, kan Boorana hin ta'in ammoo sadarkaan lammummaa isaa fi ga'een inni sirna gadaa keessatti qabu gad aanaa ture. Kun immoo caalmatti konfedereeshinii Booranaa keessatti ni mul'ata. Akka qorannoon tokko tokko ibsutti salgan Booranaa naannoo madda walaabuutti tokkummaa qabaachuu irraa kan ka'e dandeettii waraanaan baay'ee cimoo turanii. Kanaafis yeroo gabaabaa keessatti sirna guddifachaaf moggaasaan miseensa baay'ee horatanii. Dandeettii kanaan immoo uummattoota naannoo isaanii yeroo gabaabaa keessatti to'achuu fi gabbarsiisuu akka danda'an kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa jedhu keessatti barraa'ee jira. Uummattoota ofitti dabalanis Boorana qulqulluu yookiin warra seeraaf heera qaban irraa adda baasuuf maqaa Gabra jedhu itti moggaasan jedhama. Gabra yookiin Gabroonni baay'ina akka qabutu himama. Kanaaf ilmaan Maccaaf Tuulamaa biratti salgan Booranaa 7 Bareentumaa 90 Garbaa'oo jedhamu, Boorana Kibbaa biratti salgan Booranaa 30 Gabraa jedhama. Inni kunis baay'ina namoota gara Oromootti fidan yookiin moggaasan ibsuu akka hin oolle dubbatama. Inni kunis adeemsa oroomsuu fi hariiroo ilmaan Booranaa Oromduroo waliinis ta'e uummattoota kan biroo waliin qaban irratti dhiibbaa guddaa qaba. Sirni kunis hawaasa Oromoo keessatti hariiroo hawaasummaaf bu'uura ta'ee jira. Haa ta'u malee ilmaan Gabraa yookiin Gabbaro hangafummaa dhabuu irraa kan ka'e akkuma ilmaan Booranaa mirga kamiyyuu qabu. Adeemsa oromoomsuu keessatti guddifachaa yookiin moggaasaan sirna tokko gooftaa kaan immoo Gabra taasisuu miti. Miseensi guddifachaa hawaasa Oromootti makame mirgoota miseensummaa guutuu qaba jedhama. Ga'een salgan Booranaa bulchiinsaa fi aadaa hoogganuu yoo ta'u, ilmaan Gabraa miseensummaa gadaa keessatti qooda walqixa qabaatu. Oromduroo fi Gabro kan jedhaman garuu irra caalaa Oromoo heeraan malee seeraan yookiin murtii hin feenu jedhanii mormaa turan kan ibsudha.
Salgan Booranaa boodas maqaa Oromoon Maccaaftuu lama ittiin beekamu ta'ee milkaa'ina sochii Oromoo bara 1922 hanga 1618 barreessitoonni tokko tokko dandeettii guddifachaa fi moggaasaati jedhu. Maammada sana akka ibsetti jaarraa 17ffaa keessa walakkaan Itoophiyaa gara kibbaa Oromootti akka jijjiirametu himama. Jijjiiramni kunis karaa caasaa bulchiinsa, hariiroo sirnoota bulchiinsaa fi hariiroo Oromoon uummattoota biroo waliin qabu irratti hundaa'a. Garuu dandeettiin humna waraanaa fi bakki itti Oromoon babal'ate duraanuu sabni Oromoo Oromduru akka ture dagataniiru. Oromoon nageenya mirkaneeffachuuf tooftaa adda addaa fayyadameera. Tooftaawwan kanneen keessaa inni guddaan walitti dhufeenya hawaasaa cimsuudha. Kanaaf immoo moggaasaa fi guddifachaa sirna gadaa keessatti hammachuun dhimma itti bahaa akka turan kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa keessatti waa'ee Oromoo barraa'ee jira. Haalli kun immoo gosa Oromoo alaa kan ta'an waliin hariiroo nageenyaa qabu akka uuman isaan godheera. Qorattoonni sirna moggaasaaf Oromoomsuu kunis booda keessa Oromoo Maccaa keessatti bu'uura uumamaa garaagarummaa hawaasummaa akka uumetu ibsama. Asirratti kan hubatamuu qabu Oromoon jaarraa 16ffaa durarraa eegalee aadaa ittiin orma simatu simates walqixxummaatiin waliin jiraatu qabaachaa akka turetu himama. Aadaan guddifachaaf moggaasaa yeroo sana Oromoomsuuf tooftaa addaa haasa'u malee har'a sadarkaa addunyaa irratti mallattoo mirgoonni namummaa ittiin kabajamanidha. Inni kunis bu'aa Oromooti jechuu yoo dadhabnillee Oromoon jaarraa hedduu dura mirga namummaa bulchiinsa ofii keessatti hojiirra oolchuu isaa ibsuu hin dadhabu. Hordoftoota keenya seenaa walitti dhufeenya Oromoo fi saboota Afrikaa bahaa seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa kitaaba jedhu keessatti waa'ee isaa isinii himutti jirra. Seenaan walitti dhufeenya Oromoo fi saboota Afrikaa bahaa karaa biraatiin yoo ilaalamus walitti bu'iinsa bifa garagaraatiin jedhama. Walitti dhufeenyi hawaasaa kamiyyuu seenaa wal morkii qabeenyaa, olaantummaa hawaasummaa fi siyaasaatiin calaqqisa. Humni uummattoota walitti buusu inni guddaan fedhii olaantummaa qabaachuu yoo ta'u, gareen tokko yoo weerara kaase gareen kan biroo immoo qabsoo diddaa gabrummaa gaggeessa. Kallattii biraatiin yoo ilaalamus seenaa qubsumaa fi walitti dhufeenya saboota Afrikaa bahaa keessattis qabeenya uumamaa kan akka lafaa fi bishaanii iddoo olaanaa qabaatu. Hundeeffamnii fi sochiin Konfedereeshinii Booranaaf Bareentu jaarraa 16ffaas bu'aa hariiroo saboota Afrikaa bahaa ta'uun isaa nama hin shakkisiisu. Jaarraa 16ffaa dura waggoota dheeraaf wal dorgommiin giddugaleessa Itoophiyaa qabachuu mootummoota kiristaanaa, Islaamaa fi Kushoota gidduu akka ture seenaan ragaa baha. Amaloota humnoota yeroo sanatti wal dorgomaa turan keessaa tokko teessoo bulchiinsa dhaabbataa dhaabuu ture. Teessoon bulchiinsaa yeroo yerootti sababa walitti bu'iinsaa jijjiiramaa ture. Hundeeffamni wiirtuu gadaa madda walaabuu fi haaromsa sirna gadaa jaarraa 15ffaa bu'aa walitti bu'iinsa yeroo dheeraa Oromoon humnoota kaaba baha Afrikaatti wal morkaniiti. Kanarraa ka'uun Konfedereeshiniin Booranaaf Bareentuu gadaa kan haaromsatan dhiibbaa gama kamiinuu irratti gaggeeffamaa ture ofirraa ittisuuf akka ta'etu kitaaba seenaa Oromoo hanga jaarraa 20ffaa keessatti waa'ee walitti dhufeenya Oromoof saboota Afrikaa bahaa barraa'ee jira. Hordoftoota keenya kanarraa kanuma yeroo itti aanu walitti bu'iinsaa fi qabsoo Oromoo jaarraa 16ffaa gurra isin buusna. Warri chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhuun maatii kennataa horaa bulaa.